مرتي كيسنو بقى جراتن أصل الدين الراجل قبي وروني أسكيساتي أرقمتن مرتي كيسنو بقى جراتني أني قيار حقيقة قمت شوكبه ما قمت ديو كان أنجتن تاتي أولا ربي قرآن كيساتي دبتي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين نبي الله موسى سهيمتي أسو الدنيا تنقوتون إسلام ما قد يفتيك كفرت تاتي أني نما تقوتهن هجم جرئي ربي دبتي أبان في إسلام مرة دي بيف إسلام ما واهن تاتو سانتو نقم تيساتك لما فا وان وقا لما قوتو دبتاتن انتوريت أولبي أني مجاكنا قافة إني إسلام دقيقة مراسة بودة إسلام ما قبتي ليبي سيني إسلام من دم إسلام من آنني قلبي تيسان قل ليسا ويتما إني جري بلو مالتو ديمات ننجرا جري والله هم بيتي نمني أني اتنهمين هنجرو نمني أن اتنهمين وجول لي ورشي كوتاكا إساوجين ديمو تلي توكوتوكون وجول لي تنغورسا إسلام من دم جيشون انديمتو إسلام من آنني جيشون انديمتو أركانك أبدي سيرك أبدي شرطيك أبدي وجول لي تنغورسا jedheetiniin dubbataatiin ture jaratti illee himee jechuudha gaafa abdiin baaleen dhufe waan salaataa beeka mucaan kun abdii raggaasaa kun attahiyyaata beeka namni martuu ka waliin deemu bakka ulamaa'iin gugurdaan jiranitti isa dura ol kaasan isatu ol kaa qaala Allahu jechuun beeku mucaan kun barreeffatee yoo jedhe malee maaliif ijoollee tana akkana gootan mee barsiisa ati ka waliin deemtu jedhe jechuun beeku ka islaamummaa har'a asii bakka feetan isa geestanii jettan rahmatullahi wa barakatuh jechuun beeku video inni kale fi arra gadhiise deema dhaggeeffadha kottana sofsiisa wallahi wa billahi waggaa guutuu dubbataa ture warra hiriyoota isa wajjin deemuunillee jarana islaamummatti dhufuun namni gaariidha nama hedduutu islaame ujoollee tana waa'ee islaamummaa barsiisa ummata kiristaanaa qalbii cabsite yoo seeraan iskara islaamummaatti yaamte rakkinnan qabu Iyyesuus nama jechuudhaan Iyyesuus ammootu waaqaa miti jechuudhaan islaamummaan hin deemtu awwala ufihaa barattu ijoolleen tuni waa hin beeytu jedhee waggaa guutuu iyyaa ture waggaa guutuu sila jibbaa dhuunfaa irraa qabdaadhee haga naminatti dubbatu jechuudha. Kanaaf har'a santu ol bahe waan taateef wanni an amma dhaamu yoo ka jiraatu taate namni keenna ka sooshaal miidiyaa irra jiru kuni waa hin hubatu ijoolleen karoora mataa ufiitiin ittiin deemtu milkeeffatteetiin hin jirti mijjaaheefiitiin hin jirallee najahuu fiihaa dhugaa isinitti himan milkaahaniitiin jiran ati hammootu ammas as deebiteetiniin waliin arrabsina kuno arrabsitanii islaamummaa keessaa baaftanii gab jedhaa jettaniitiin waliin xiqqeessina walirratti duula hin godhina ujoolleen duraanuu islaamummaa jechuun salaata ndageetanii namni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah jedhee yoo salaatan qabaatiin islaamummaa wayituun jiru osoo fedheetiniin maqaa kanaa miti maqaa nabi Muhammad sanuu fudhatee ani nabiyyi jedhe ujoolleen tun hagam salaatti hagam ibaadaa qabdi jettanii uf duratti deebitanii laaluu qabdan islaamummaa keessaa ebelutu arrabsee baase islaamummaa keessaa ebelutu jechaan ammootu waraane islaamummaa nuu dhiiftee deemte jecha jedhu kana namni islaama taate namni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah jettu nama islaamaa tokkoon akkana jettee quba ittiin qabin ujoollee waa yaadde adeemsa ufii ka irra dhufteetiniin jette karoora ufii galmaan gahannaaniin isinii dhiisee hin deema jette walirratti duula hin godhinaa ani dhaamsa kana isinii dhaamu barbaada kara kiyyaa barakallahu fiikum haganuma jeche amma akira isinii dhaamne irraa buun asladdiin inchanka amma maxxansaan achirratti halaalani dhagaa isitti hima namni yoona achi firdi shangoo tana lolu firdi shangoo Abu Musa Abdu Allah isinitti hima dhagaa firdi shangoo tana dhaabatee sheeka ta'e ustaaza ta'e aalima ta'e nama bizinezii qabu badheessanii kanaan beeynanu waa achi funaanaa yoo irraa dhaabate malee waan diinii fi miti raayit Abu Musa Abdu isinii hima kawaa achi funaanatti shakkamu heydari talisaati fu ajjeesuu barbaadanii wala fulaaniin beeku namni tokko gadi bahee yoona achi lolee rizqii irraa dhaabattee fi malee diinii fi lolle nuhalliluhaa amma ka akiraa ka isinii dhaamnu asladdi yoona achi maqaan isaa Chinkanchuun Chanchu Abu Musab kalas asladdiin waa dabaluu fedha waa dabaluu fedha biyya keessa jirraa beeyta akka biyya alaa kanatti lelaayiba kana yeroo hedduu seenuun hin danda'amu
haqiqan beekamaadha kaasatan kara kenna kanat asiin ammallee waan dhaamadhutu jira dogongora kanarra sadarkaa duraarratti maaltu geesse beeyta gaafa tokko finfinnee furii kana taa'ani kawahillee islaamummaa seene maqaa isaa hiyyaadadhu abbaan jabal osoo jiraateen beeka bakka shiroo nyaannutti namni kuni faarfataa guddaadha islaamummaa seenee jedhanii natti fidan waytanatti fidaniitiin jedhan akkanatti ilaale fuula isaa waan arge natti fakkaataa jedheen umriin kee meeqa ennaan waggaa 40 naan jedhe viidiyoolee natti mul'ise maarreesin agarree maalitti jirtaa maal barataa jirtaa qara'aa jirtaa ennaani lakki qara'aan jiru haalli akka abdii sanfa'atti xiqqishu anaanaa mijjatuu dhabee si galaami akka abdii sanfa'atti anaanaa mijjatuu dhabee waa sirreeffataa jira naan jedhe kamataa guddaa tokko abboo heedar yoo beeytan mataan isaa gamaa gamanaan goofareedha wondi maqaa beekuu dandeettan isin annama akkasiiti ammallee dandeettii addaa qabaa naan jedhe dandeettii addaa maal qabda ennaani ani faarfataadha osoo akka amma bakka gariitti qur'aana babbananii qara'an kana baneetiniin ammootu irratti ka hojjedhu taate akkuma qur'aanaa sanitti fayyisaa naan jedhe wallahi wa billahi in dubbanne beekan maali jennaaniin amma kalaas eega islaamummaa keessa teetteetiniin ammootu amantaa saniin oofuun hin danda'amu amantaa sanitti achi hin deebine islaamummaan qabanne amma waa qara'ii jedheen an akkas jedheeni torbaan lama moo akkas booda kara kiristaanummaa achi deebi'e naa deemuu didi jedhee bakka karoora biizinasaa seenuu dadhabee daa'imni naa hubattaniimi kanaaf an ammallee wanni dhaamu namni kara islaamummaa dhufu tokkoffaa namni nama islaamsisu awwalaa inni waa beekuun barbaachisaadha amma abdii yoo gaafatan nama 700 islaamsiseedhaan gaaf tokko itan argu nama 700 islaamsisee jedhanii ka dubbatan ija kiyya kanaan argee jechuudha namni islaamummaa seenee islaamummatti nama yaamuun bareedaadha gaariidha garuu eega islaamee amantaa san beekuu qaba inni rasuulli bar mana kiristaanaallee seenanii waliin nyaatanii kawaa irratti nyaatan kana duraan buddeena maali goobanaa maal kansa ka duraan leematii gabataa kunoo wanni san isa irra taa'anii mana kiristaanaa dhaqanii waliin nyaatanii waliin dhugan sigalee namummaa walitti qaban jechuu hin arrabsan namni hardharraa kaasee yoo islaamummaa seeneetiniin jedhe osoo wangeela dubbisutti hin seenne qur'aana barachuu qaba kana himaan osoo ijoolleen teenya hannam tokko har'uma islaamummaa seena har'uma wangeela asbana kama wangeelaa kanaan nama kiristaanaa tokko dhaabateetiniin karakkara afoo dhaabatee jechuu qur'aana barachuu qaba qara'uu qaba har'a islaamee islaamummatti nama yaamuuf osoo cinqamuun taane dura waa baratee eega barateetiniin jedhee namatti himuu qaba ka jedhu kana kuni dhaamsa kiyya waa waggaa hedduu argaatiniin ture yaadaatiniin ture dubbataatiin ture mucaa kana bakka ulamaa injirutti ol kaaftaniitiin da'waa godhin jedhinaani wanni inni beekee da'waa godhu hin jiru osoo jennu har'a tuni dhufte waan taateef hawaasni islaamaa akka walirratti hin duulleen dhaamsa kiyya salaamu alaykum Kalas nagatti cincaan cuuca nagatti kochocha anamma asli chaachuuchu anamma kana mata ifama gaafadhu ummata oromoo muslimaa hundasaa abdii khiyya salaatu fin deema deeqa ta qofa dubbadeetii nooni jaa kamit aye dhaabadhe ifama gaafachuu barbaada dubbadha absumattiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواسا خيني هندي خيسنو وانين جتشو بربادي جلقبو ما هو نمتو كغافة غرا إسلام ما رفي سلا برنوتا تو أولا خسلا برنوتا في متى سادي فو برچو قبو أنا إسان چالا وبليان مخيني وغرتي خائسة غرتي نمتو كغرا إسلام ما رفي فوداني كتزابا ملي في غنين سنتو بليسي ييادا olfu gizaba malekatu olfudani fi guni santu arranda atana fide duga dubbachuudha namni tokko islaamumatti dhufu yoo dhufes islaamummaadhaaf waa takka illee dabalu tana namu nu beeku islaamummaa yoo beelle islaamummaa waa takka kan irrifne namu nu beeku namni tokko lubbuma isaati ibidda jalaa baraare gaafa gartee gara islaamummaa dhufes gaafa islaamummaa keessaa bees ifuma miide nam tokko illee miin
Humaa hin dabaluu fi humaa irraa hin hir'isu islaamumarraa amantii islaamarraa jechuudha. Kanaaf mee takkara lama deebi'aa jirti wanti tun yeroo hedduu deebi'aa jirti. Dhugaa walitti himuu dadhabuudhaatu kan hunda fidaa jira. Jara keenya namni gaafa islaamummaa gara islaamummaadhaa dhufe akka nama baandiraa wanni harkatti fuutanii akkatti hin fiiginaani. Hatta aaliman ulamaa gurguddaa bitti tun qabdu biraan fiigaa turan jara kana duraahu. Barnoota haa taatu namni gaafa gara amantiidhaa dhufe ibidda jalaa inni najaa ba'uu isaa sanitti gammachuudhaan simachuun waama jiru. Amma eenyu daawwaa isinitti godharee isin biraa deemte sheekotiin teessan duraan achitti paastara turte. Maal jette Asladdiin? Kaleessa gisee duraan hin dhufne cherchii oolaa ijoollee wajjin oolaan tunatti himee mazmurii dhageeffataa. Ani koo ijoolleen Oromoo guutuun natti dhiyaatan. Amala kiyya amma hin beeyti ijoolleen kiristaanallee ani yoo nama wallolellee nama kiristaana tiruu yoo wallole haguma tokko akkuma naannaatti yoo itti dhagahame islaama kiristaana maqama kanaanii walirra goran malee hin beeyti sirriitti beeyti hunduu. Gisee ijoolleen natti hime charchii wajjin oollaa guyyaa mana charchii wajji oollaa halkan mana diiskoo walii bullaa yuunaa mana diiskoo Abu Sabraddiin. Mana diiskoo beeku wallaan kijibu. Miskiina waddarataan ta'e tun mana diiskoo waan jedhamu jira qaayidaan isaa akkuma sagalee wayiitu waan hin jira bakka akkanumatti irra tara mana diiskoo wajji bullaa karaa haga diiskoo kennummootu makiinaa keessatti dhageeffataa deemnaa sirbaa miti mazmurii. Mazmuriin akka akkuma nashiidaa isin dhageeffatan kana jechuudha. Islaama miti islaamayyuu miti isin jira barkaleessan addisuun. Amma warri deeme jettan duraanuu hin dhufne isin jira ramallee almaxxam. Laal asli kiyya amma dubbii tiyyatana fudha amma warri deeme jettanii booyaa jirtanillee hin dhufne wallaahi hin dhufne duraan amma ani riskii ani waa jara beekaa hin beeku barko. Yo waan qabdan guutuu gurgurtanii kennitaniif ko am so happy obboleewwan kiyya ka Oromooti bar dhiiga tokko nuti itti gammadaan asli hin hametanii itti gammad hin dhufne duraanuma hin dhufne garuu ammallee yoo ani dursee dubbadhee booda ammallee asli ofenaan jedhanii Allahu aalam ishi isin dubbadhaa itti geeffadhaa. Gaiba eenyutu viidiyoo Abu Mu'al tokko dhagee asliin akkaawuntingii dhamoo manaajara baankii akkamitti akkaawuntii namaa beekaa jedhe. Namni kennaa gana hubannoo irraa fagoo nama cabsuuf hagana fagata namni ummaan sila oolmaatu. Waan hiriyyaa keetitti achi ergiteetiin baasi isteetimentii kanarraa na jechuu ni dandeettu tokko ilmuma qal'aa tokko ijoolleen baankii dadisiraa qaqalloo handi nama si dhiyaatu xiqqitee baasisuu dandeettu tokko nama morman namni kenna. Isaayyuu ka nama mormammoo ka eegas isaalfatan. An ammas ka isinin jechaa jiru dubbiin fagoo garatiin deemina. Tama kaleessumara dhaabbadha laala kaleessuma miliyoona 4 irraa miliyoona 15 isiniif deemi hin dhufne duraanuma gara amantii islaamaan dhufin mucaan hin deemne duraanillee kiristaana ammallee kiristaana obboleessa keenya ka Oromooti rabbi isa haa qajeelchu zaaset allaqe daqqaqe faayila kana akka cuftanoo warwaata dhiibdanii booda obboloota keenya kiristaanatillee maal godhanii walitti haasaa keessanii tajaajilanii bada. Faaxeen teenya tayyara malee rabbi tokko ijoolleen raggaasaa ergamaadha jettu jara wajjin kirri hidhattee taruu dandeetti. Faaxee binti Islaam jaanjoon immoo keessa bultu. Dubbata Abu Sabraddiin dubbii isin saame.